Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetiri baandii 1925-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kan hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan kanneen ayyaana dhaloota gooftaa yesus kabajanis baga jala bultee ayyaana waggaa geessan amajjii 6 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Otoo har'aan soora haala keettisanii dhiyeessa baga jala bultii dhaloota yesus kiristootiin isaan ga'ee jenna waraanni Ivory Coast mootummaa isaaniitti dallane ajajamuu didee fi magaalaa 2-3 lolee fudhate gamkaaniin ammoo mootummaa Kuubaatii fi mootummaan Ameerikaa waan ganna 50 caalaatti waliin hojjetanii hin beekne torbaan lamaan duubatti walirraa wabitachuuf walitti gurgurachuu jalqabanii mataa oduu keessaa tokko. Pireezidaantiin Ameerikaa jijjiiramuun imaammataa biyyattiin Itoophiyaa irratti qabdu hin jijjiiruu jedhu mormitoonni oduu keessatti gabaasa qabna. Kanneen himannaan irratti dhiyaachuun hidhaa keessa jiran ragaa isaanii dhaggeeffachuuf abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa beellama kenneera. Oduu booda dhiyaata. Leenjii haaromsamaa fudhatanii gad lakkisaman jechuun kan mootummaan Itoophiyaa beeksise keessaa namoota haasofsiisneerraa gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf soora. Waraanni biyya Ivory Coast mootummaa isaatii ajajamuu didee magaala biyyi suni guddinaan lammeessoo taate fuula 3 lolee fudhate. Akka warri lafaa jedhutti halkan guddoo magaala Bawakee ka ummati 500 keessa jiraatu keessa dhibbeessi qawwee guddaatti dhufa. Waraanni mootummaa kunin akka gaazexeessaan VOA achi jiru Nariitaa Namaastee jedhetti waajjira poolisii keessa mi waraana hedduu saamee karaa kaabaa fi kibbaa magaala suniin seenanillee cufe. Magaali Horgiitii fi Daldaloo jedhanillee keessa mi waraana hedduu saamane. Waraanni kunin waan kanaaf tani tolchinee jechuu baatullee akka mindaan dabalamuuf gaafatee dadhabeennaan tani tolche. Ameerikaan torbaan lamaan duubatti mootummaa haaraa qabaachuuf deemte. Mootummaa Doonaald Tiraamp jechuun akka itti gaafatamaan paartii mormituu Itoophiyaa Madirakii fi nama siyaasa Itoophiyaa keessatti marroo hedduu hojjechuun beekamu Dr. Beyyene Phexros jedhutti bulchiinsi Obaamaa baruu fi fixatee deemuu fi bulchiinsi haaraa ka Doonaald Tiraamp dhufuun Itoophiyaatti uumaa jijjiiram hin fidu. Iskindir Fireewuti Dr. Beyyenee dubbise tujube. Paartii biyya bulchu Ihaadegiif mootummaa dhiittaa mirga namaaf waltajjii siyaasaa dhiphisuun kan himataman gareeleen mormitootaa michoota kan akka Yuunaayitid Isteetsi irraa waa hedduu eegu. Yuunaayitid Isteetsi paartii biyya bulchu waliin michummaa walitti dhiyeenya qabutti fayyadamuudhaan dhiibbaa gochuu dandeessii jechuun amanu mormitoonni kun. Gumaacha Yuunaayitid Isteetsi kan isaan ittiin madaalan malli tokkos dhiibbaa isheen mootummaarra keessuun akka ta'e illee ibsaniiru. Profeesar Bayyana Phexros miseensa paarlaamaa akka turan miseensota mormitootaa keessaa kan yeroo dheeraaf tajaajilan isa duraa yoo ta'an yeroo ammaa gamtaa madirakiif dura taa'aadha. Pireezidaantonni Ameerikaa ennaa jijjiiraman imaammata isaan Itoophiyaa ilaalchisee qaban ennaa jijjiiru hin yaadadhu jechuudhaan bara bulchiinsa pireezidaant Obaamaa akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Obaamaan hidda dhalata Afrikaa waan ta'aniif lammummaan itti dhaga'ama jedhanii hedduu kan abdataa turan ta'uu ibsanii kun garuu abdii duwwaadha jechuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa inni kamiyyuu dantaa biyya ofii dursaa jedhan. Ameerikaan poolisii maannim pireezidaant mata maannim yaa'u yaagarachuun xiqqim imaammati Ameerikaa pireezidaantiin inni kamiyyuu yoo dhufe tarkaanfii dantaa biyya isaanii eegsisuu fudhachuu fi sana jajjabeessuu malee bulchiisi biyya tokkoo abbaa irree ta'e lammiiwwansaa dararee sadarkaa lammataatti ilaalanii yaaduma kennuu malee sababaa sanaaf biyya kam waliin akka waliin dhabne seenaan isaanii ifa ta'e kan agarsiisudha. Kanaaf Doonaald Tiraampis yoo ta'e akkuma Obaamaarraa eegamee homtuu dhabame isaanirraas homtuu hin eegamu jechuun ni danda'ama. Isaanitti aananii kan jiran dureessonni bulchiisa isaanii uummata hiyyeessa boodatti hafe kanaaf garaa laafu qabaatu jedhanii tilmaamuun gowwummaadha. Itoophiyaan michummaa farra shororkeessummaa Yuunaayitid Isteetsi waliin qabdu ka torban lama booda aangoo Obaamaa harkaa fuudhan bara bulchiinsa Tiraamp illee cimee itti fufaa jechuudhaan Profeesar Bayyanan dubbataniiru. Bulchootiin nagaa Ameerikaa eegan akka Raashiyaan filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf seera malee keessi seente kalee waan jira waan ragaa qabatan Koongireesii Ameerikaatti himane akka jecha bulchootanaatti bulchootii Raashiyaa Doonaald Tiraamp ka pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemu kun filannoo moonaan gammadanii gammachuullee walti himatan.
Akkana jechuun ammoo Raashiyaan Tiraamp qarqaaruuf filannoo Ameerikaa keessi seentee jedhan bulchooti tunin waan argan kana duru nama shakkii Raashiyaan keessi hin seennee jedhee falammaaf ba'e Doonaald Tiraamp ardha diidessanii itti himuuf qophii jiran. Raashiyaan akka jecha Daayirektar nagaa Ameerikaa Jeems Clipperitti odeeffannoo kompiitar paartii Demokiraatotaa qofaa miti. Propoogaandaa dharaatii fi oduu dharaa gargaraallee filannoo Ameerikaatii fi Demokiraasii Ameerikaa irratti odeessa baate akka oduun Ameerikaa dhaarattuu fi Demokiraasiin Ameerikaalleen irratti gochaa baatee jechuun dubbatan. Ameerikaaf Kuubaan akkuma bulchiinsi Obaamaa duraanuu waadaa galeenitti torbaan lamaan duubatti walirra wabitachuu fi walitti gurgurachuu jalqaban. Ganni 50 caala waan akkana waliin hojjetaniin beekan Ameerikaaf Kuubaan. Dooniin Kuubaa cilee toonii 100 baateetiin deemu torbaan lamaan duubatti gabayaa Ameerikaa dhufa. Waan Kuubaan biyyi alaatti gurgurattu keessa taqara cilee mukaa maraabuu jedhan. Akkuma kanaanii dhaabii cilee mootummaa Kuubaa cilee toonii tokkichirra doolarii 420 gurguratan tana dhaaba daldala Ameerikaa Kabaanaa jedhanitti gurgurachuuf dhufa. Cileen mukaa maraabuu tunin cilee piizaa fi daabboon waddan. Kuubaatti daldalii cuftii harka mootummaa jira. Dhaabii cilee gurguratu kun qaraa mootummaa Kuubaatti gurgurata. Mootummaan Kuubaa ammoo gabayaa daldala Ameerikaatti gurgurata. Dhaabii daldala Kuubaa kunin bara dabre qofa cilee toonii 800 Xaliyaan, Jarmanii fi biyya akka 6tti gurgurate. Dooniin Kuubaa kaqaraa ammajii 18 bara 2017 yoo Doonaald Tiraamp fi bulchiinsa Ameerikaa jalqabuuf guyyaa 2 hafuu fi gabayaa Ameerikaa dhufu. Tiraamp barusii hojii isaa keessatti hariyyummaa Ameerikaa fi Kuubaan waliin qabdu jijjiiruufa danda'a yookaan ammoo irraa xiqqeessuufa danda'a jedhanii sodaatan. Doonaald Tiraamp dhiyootuu pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemuu jiru ministeerota kaabinee isaatti ammallee filachuumatti jira. Ammallee Daani'eel Reey Koot jedhan maqaa moggaasuu Daan jedhaniin beekaman Daayirektara nagaa biyyoolessaa tolfachuu fi mirkaneeffachuuf deemuu jira. Koot bara 1989 haga bara 1999 eegee immoo ganni 5 durattii fi haga ganna 2 dhufaallee haga ganna itti aanullee jechuun Seenetara Indiyaanaa ta'eetiin godina Ameerikaa keessa tokkochuu Seenetara Indiyaanaa ta'eetiin filatame hojjechuu jira. Maatii isaatii fi maatiin isaa durii Jarmanii fi Ingilizii dhufanii bara 1966 jechuun nama waraana Ameerikaa ta'eetiin keessa hojjechaa ba'ee oduu namaaf qabatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota paartii mormituu Koongireesa Federaalawaa Oromoof kanneen biroo irratti ragaa baatota yeroo dhumaaf kan dhaggeeffate kamisa amajjii 5 bara 2017 akka ta'e manni murtii olaanaa Kaalidataa beeksisee ture. Garuu abbaan alangaa ragaa baatota dhiyeeffachuu hin dandeenye jedhe mana murtiitti waan dhiyeesseef jecha guyyaa 19 booda dhaggeeffachuuf jira. Jaallanneen abukaatoo himatamtootaa keessaa obbo Wandimmoo Ibsaa haasofsiistee jirti kunoo. Beellamni ragaa abbaa alangaa caqasuu kun har'a isa xumuraati jennee turreeyyuu dhaddachi gara deddeebi'ee hadhallee ragaan naan dhiyaanne jedhee abbaan alangaa waan jedheef abbaan alangaa ragoota isaa haga dandeenye tattaafatee akka dhiyeesse manni murtee cimsee kenneera. Kaleessallee hadhatti bulchanii kaleessallee yaadachiisa kenninee turre mallee nama 22 keessaa nama 18ti. Isaan abukaattotiin kuwwan kan nama tokko qabu jiru, kan nama tokko qabu jiru, kan nama tokko qabu jiru, kan nama 4 dhaabbatan obbo Abdi Jabbaar faatu jiru. Kiyya dafee borutti naan dhumu kaleessa akka nu dirsitanii akka hadha xumuruu dandeenyu kan jedhu yaadachiisallee anis kennee ilaalee abukaattotiin kuwwan illee yaaduma akkanaa kennanii hin xumurraa iyyaalla jedhanii abbaan alangaallee hadhatti dhiyeeffadha jedhee hadha garuu abbaan alangaa akkuma ganama jalqabameenii ragootiin koo na dhiyaachuu hin dandeenye kanaafuu dhaddatti na haa jijjiiramu jedhee gama abukaattootaatirraa ka'ee jira mormiin cimaan maal kan jedhu inni kun kan dhumaati jedhame bara 2008 keessa jalqabame ragaan abbaa alangaa kun hadha borodee jedhamu waan ta'eef irra lufamee isa dhumaan nu godhaa kaa jennaan wanti akkanaan jiru yoo wanti amansiisu argame dhaddacharratti dhaddachi isa dhumaati jedhee wanti dhoorgatu hin jiru carraan bitaa mirgaatu eeggamu waan qabuuf garittuu ati abbaan alangaadhaa itti aanu 15 jechuu ammayyii akka xumurtee dhiyeeffatti ciminaan jedhee kana kenne. Har'a dhiyeeffachuu dadhabuu isaatiif sababiin himame maayin? Tasuma ladilan jedhee sun silkiin kaasu jedhee isaan kuwwan immoo tasuma nu jalaa baqatanii hin dhabne silkiin nuun kaasanii kan barbaannuun silkiidhaanii
dhufna nuun jedhanii silkiidhaan hin kaafne kaleessuma galgalarraa kaafne silkii kaasuu didanii erga kana ta'e egaa of dura gizee arganne soqannee jara kana qabne hidhamaan isaa ta'u karaa ta'een akka nu dhiyaatan goona jedheeni dhiyeeffate abbaan alangaa cimsee ta'u dhaddachillee kanuma jedhee gaafa 15 sanitti akka dandeenyee xumurannu ragoonni namni afaan nama 5 hidhaanillee ta'e karaa ta'eenillee akka dhiyaatu haa ta'anii jedhanii kanumaan raawwanne har'a. Guyyaan beellamni raga baatonni abbaa alangaatti ragaa ba'anii beellamaan daddarbuun kun kan jalqabaadha. Isa jalqabaamatti bara 2008 jalqabame silaa murteen duubatti hafe tokko murteen argamin yookiin murtee hin kennamne jedhamee waan laalamuuf hanga danda'ameen ragootiin abbaa alangaatis ta'e ragaan ittisaa guyyaa isaanii qabame sanitti dhiyaachuu qabu. Ajaja mana murteedha ragaan tokko kabajuun dirqama yoo kabajuu baate immoo seeraan illee ragaan sun hin adabama. Hidhameetti to'annaa jala oolee dirqamaan akka dhiyaatu taasifama. Garuu kun maalidha 2008 irraa kaasee si'a 5ffaadhaaf nama 4 dhiyeeffannoo yoo jedhan nama 1 dhiyeeffatan nama 6 dhiyeeffannoo yoo jedhan nama 2 dhiyeeffatan akkas ta'e hadha gonkumaa namni nu dhiyaata jenne shananuu hin dhiyaanne jedhanii akka hadhaatitti amma duwwaa godhuun isa duraati jechuudha. Kompiliitilii namni shananuu ragootiin abbaa alangaa hin dhiyaannu kan jedhan isa duraati hadhaaf. Asirratti fakkeenyaaf raga baatota 6 dhiyeessina jedhanii 2 duwwaa yoo dhiyaate warra hafan 4 immoo beellama gara biraa kennama jechuudha. Nama 6 fidanna jedhanii yoo nama 2 fidatanii namni 4 jedhanii borutti akka fiddan jedhan gaafa sanillee borutti akka fiddan jedhan akkanatti wal jalaa ce'ee dhufe akkana guyyaa kutameen deemne jechuudha. Garuu abbaan alangaa raga baatota jedhee gaafa dhiyeeffatu warra fedhii isaaniitiin dhiyaatanii haasa'an ta'uun qabanii dirqisiifamanii dhufanii haasa'uun rakkinan fidu. Ragaa jechuun waan sammuu isaatitti hubate waan ija isaatiin arge waan ofii beeku ajaja mana murtee kabajuu qaba. Ragaa raakkaatu abbaa laakkaateetu beeka. Abbaan alangaa haala kamiin jara kana dhiyeesse isaantu beeka. Dhaddachi garuu eega abbaan alangaatis ta'e namni biraallee ebalu naa ragaadha jedhe ragaa san hin ajaja. Ragaan sun dhufee maal ragaa santu beeka jechuudha. Amma gaa amajjii 15 jechuun gara 7 wa'ii jechuu gaafasis raga baatonni kun hin dhiyaatan taanaan beellama gara biraa kennama jechuudha. Sodaa kana kaasneerra abukaattotiin ciminaan mormii kana kaasanii dhaddachi maal kenne abbaan alangaa kun sababa gaafa 15 sanii ragootiin isaa dhiyaachuu didee wanta nu amansiise yoo fide sababaan beellama itti fufuu dinnuuf hin jiru. Garuu amma kan jennu hidhamanillee akka dhiyaatan jedhee maal gaa akka jiruttillee akka muuxannoo jiru irrattillee gaafa sanillee abbaan alangaa nama 5 keessaa nama 3 yookiin nama 2 dhiyeeffatee kan hafe namni dadha jedhe waan dhoorgamu natti hin fakkaatu muuxannoo jiru irraa jechuudha. Obbo Wandimmoo Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Isinillee baay'ee galatoomaa. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 ta'eera waaree booda sa'a 12:43 nu biraa faaruu ayyaana dhaloota gooftaa yesus kanaan gara sagantaa keenyaaf itti ceenu. Urjiba abiftu targine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne inni mootii sabonduma ta'ee dhalatee ni gammanne. Urjiba abiftu targine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne kooti keenya banne walgee ixaanaaf kumbii mucichaaf kennine. Kooti keenya banne walgee ixaanaaf kumbii mucichaaf kennine. Mucichaaf kennine waaqayyo baabira ilmi nuuf kenname ulaan nuuf saaqame kenna caalu ilmi nuuf kenname barri nuuf bari'e yesus mootii waaqaaf lafa ta'ee dhalatee ni gammanne. Urjiba abiftu targine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne inni mootii sabonduma ta'ee dhalatee ni gammanne. Urjiba abiftu targine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne. Hogoba waaqayyo faga gubbaatti nagaa namoota hundaaf. Hogoba
Ijoollee kaayyoo faaruu isaaniif hedduun galateeffadha. Ammas irra deebi'uun bagattiin isin ga'een jedha. Mootummaan Itiyoophiyaa torban lama dura jechuun gaafa muddee 21 kanneen hiriira mormii naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geggeeffametti hirmaatan jechuun qabee mooraalee xollaa'eef bir shalaqoo keessatti hidhee ture 5,000 gallakkisuusaa beeksisee ture. Namoonni kun leenjii haaromsamaa fudhatanii gallakkisaman jedha mootummaan. Jarreen gallakkisaman keessaa kanneen mooraa xollaa'e keessaa haala itti qabamaniif haala mooraa sana keessaa akkamitti ibsan. Namoonni kanneen mooraa xollaa'e keessaa deebi'an hanga tokko dubbisee jira. Kutaa duraa dhiyeessina. Kanneen godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa qabamanii mooraa xollaa'e keessatti leenjii fudhatan jechuudhaan mootummaan dubbate namoonni 4,000 innaa gallakkisamanitti bakka sanatti argamanii haasawaa godhanii turan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny qalbii jijjiirrachuu leenjifamtoota sanaa akkanatti ibsanii turan. የደረሳችሁበትም ድምዳሜ አይደገምም በጭራሽ አይደገምም. ejjennoon xumuraa isinirra geessan irran deebi'amuu gonkumaa irran deebi'amu ka jedhu akkanaaf galetti xumura kanarra ka geessan heerichi heera sirriitti barreeffame heera wareegama hedduun barreeffame waan ta'eef heera sabaaf sablammootaaf mirga namoota dhuunfaa kabachiisu boorennaa gara mana ofiitti deebitan gaaffii hin gaafattan jechuu miti gaaffii ni qabaattu aangawoota mootummaas ta'e mootummaa waliin yaadaan walii galuu dhabuu dandeessu kun mirga keessani mirga keessan kan ammoo eenyuyyuu isin dhowwachuu hin danda'u mirga heerri isin gonfachiise waan ta'eef jedhan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny. Kanumaa namoonni mooraa xollaa'e keessatti leenjifaman jedhaman sun haala akkamitti qabamanii mooraa xollaa'itti geessaman haala mooraa sana keessaaf waa'ee leenjii isaanii maal jedhu kanneen ani telefoonaan dhaqqabee dubbise keessaa tokko godinaa Qellem Wallaggaa irraati. Sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii raadiyoodhaan hin himamne nu gaafatanii jiru akkana jedhu. Yeroo hundumaa hinumanii dhalman ofii kooti kana geggeessita jechuudhumaanitu dursanii maneedha waan ta'eef uummata waliin hirmaannaan godhan qabu akkasumatti shakkiidhumaan. Poolisoota si qabe moo eenyutu si qabe eessarraati? Waraana humna waraanaati kan dhufee na qabe. Dhufanii dhumati mana marsanii isa booda angaditti ba'e namichi kanaa jennaan eeyyee jedhe poolisiin na beeku ammanumaaniin buufata poolisii dhaqe. Isa booda namootuma biroo wajjin fe'amne. Yoomi kan isin xollaa hin geessamtan? Xollaa'itti kan geeffamne akka lakkoofsa bashaatti onkoloolessa 16. Bara 2009 jechuudha. Bara 2009 yookaas immoo 26 bara 2016 jechuudha. Naannoo ati jirtu qofa geessamta immoo namoota gamiiti ka gara xollaa geessame? Qellem Wallaggaa walumaa galarraa namoota 264 taana. Yeroo deemtanii mooraa xollaa seentan maal argitan maal fakkaata? Egaa iddoo sanatti godinaalee biroorraas dhufaniiru waan ta'eef awutoobisii gara dirree xiyyaaraatti iddoon isaa awutoobisii baay'ee ture egaa godinaalee garaagaraarraa kan fe'amanii erga achirraa buunee booda wanta qabnu wanta akka bishaanii wanta akka akaayii kana yoo fixxan asumatti nyaadhaa fixaa malee jedhanii bishaan mukaa guuranii erga sakatta'amne booddee gara kaampiitti seenne jechuudha. Kaampii sana eega seentanii yookaan mooraa sana eega seentanii booda kutaa kutaatti ergamtan moo bakka kamii geessamtan? Yeroo sanatti akka godinaatti bakka lamatti qoodamne nuti warri kaanis akkuma godina isaaniitiin turaniitu isa booda qorannoon poolisii geggeeffame. Tokko namaarratti jechuudha? Tokkoon namaarratti waggaa guyyaa 41 bullee booddee qorannoo poolisiitu jalqabe. Maal sin qoratan? Kaataadhuma odeeffannoo qabaniitti maalirraa akkamittiin dhuftee dhaaba kamiin deeggartaa wanta akkasii goodeettaa mana gubdeettaa hawwee saamteettaa akkaataadhuma odeeffannoo waajjira poolisiirraa dhaqeenitu namoota qorataa turanii jechuudha. Siniin maal sin qoratan mee maal sin gaafatan? Seenaama jireenya kootii na gaafatan dura jireenyi siyaasaa keetii maal fakkaata jedhanii isa booda haala jiru ittan hime akkamittiin qabamtanii haala isaa ittan hime ammanumaan na bira darbanaani. Haala itti qoramte irraa waan adda ta'e waan argite jira namoota biraa irratti namoota wajjin hidhamte irratti?
booddee namooti kaan akkuma taadhuma odeeffannoo gaafataman sanatti namooti reebaman jiru. Namootni uleedhaan rukutamuu, puushaappiidhaan turuu, achirratti reebamuu wantoota adda addaatu ture. Kan ittaanu namoota seeratti dhiyaatu jedhamantu adda bahee nu keessaa fuudhamee iddoo birootti geeffamanii. Iddoo birootti yeroo jettan mooraadhuma sana keessaa kutaa biraatti jechuudha moo bakka biraatti? Yeroodhaa fi mooraadhuma sana keessaa kutaa birootti fe'aniitu isa booda konkolaataan fuudhanii deemuu isaanii odeeffannoo dhageenye garamitti akka fe'an garuu hin beeknu. Achii booda warra hafe warra leenjifamee galu jedhamu sana immoo godinaalee biroo wajjin walitti nu makaniiti namoota Arsii, namoota Amboo, namoota Shawaa Kibba Lixaa jechaadha, Arsii Bahaaf Lixaa. Namoota lama walitti nu makaniitu nama 94, 92, 96 deebisanii doormii nu qabachiisan jechuudha leenjiidhaaf. Isa booda wanta leenjii jedhamu sana itti fufne jechuudha. Yeroo leenjii kanatti seentanitti waanuma walgahii teessanii dhaggeeffattan moo leenjiin sun maal of keessaa qaba? Teenyedhumatu moojuulii jira. Dura gaaffiitu nu kennama. Tilmaamumaan deebisna waanuma muuxannoo qabnurraa. Isa booda moojuulii dubbifamaa. Isa booda ibsa waliigalaatu kennama. Akkasitti kan leenjiin ture jechuudha. Maalirratti ibsi kun kan kennamu? Mata dureelee garaa qabu. Inni jalqabaa gonkumaarran deebi'amu jedhama. Moojuuliinsaa. Inni ittaanu warraaqsa halluu jedhama. Inni ittaanu seenaa Itoophiyaa tokko jedha. Ittaanee heeraaf seeraa biyyaa mootummaadha. Inni ittaanu jaarraan dhufu jaarraa haaromsaatiidha. Inni ittaanu immoo haaromsa biyyattii keessatti shoora dargaggootaa jedha. Yeroo barnoota kana kennan yookaan immoo yeroo leenjii kana kennan namoonni dhaggeeffatan jechuun kan akka keessan qabamanii dhufanii taa'anii dhaggeeffataa jiran gaaffii gaafachuudhaaf yaadatti waliin galle dubbachuudhaaf mirga qabu moo hin qaban? Numatu dubbisee amma beeku walitti ibsarraa kan hafe namootni leenjistoota jedhaman kuni waanuma nu barsiisan sanayyuu hubannoo hin qabani. Adda addaa tamsaalee jirra waan ta'eef iddoo birootii kan gaaffii gaafatan jiru. Akkan odeeffannoo qabutti jechuudha. Gaaffiin sun garuu gaaffii ciccimaadha. Deebii akkan arganne naa ibsu namooti warri odeeffannoo irraa argadhe. Warri barsiisan kun namoota akkamiiti? Loltootuma federaalaa keessaa warra filamanidha. Federaalaa fi humna ittisaa keessaa warra dhufanidha. Isaan iyyuu hin ibsu. Walumaan mari'attu maleessaa nus akkuma keessanii wanta hubannoo gahaa qabnu miti jedhu. Kanumaan xumurama maleessaa ammanatti gaaffii cimaa namooti kakaasan hin jirani. Akka ilaaltutti leenjiin kennamuu isaa duraa fi leenjiin eega kenname booda addaddummaan yaadaa jiran namoota achitti walitti qabaman keessa. Nu gidduu addaddummaan yaadaan jiru. Wanta jiru akkanii namoota keenyarraa hubadhetti duuchaanumaan dhaggeeffatanii darbuu malee wanti hammanatti nama jijjiirameera namni ittiin jijjiirameera jedhee tamanu hin jiru akka hubadhetti. Yeroo leenjiin geggeeffamaa ture sanatti mirgi namoota achi keessa turanii tuqamee dhiitame jettee waan yaaddu yookaan immoo waan ibsitu qabdaa? Inni tokkumaa inni yeroo jalqaba seenne yeroo godinaan turre sanaa namootni akka miila duwwaa deeman taasifamaa ture yeroo lafa ciree dhaqan yeroo mana fincaanii dhaqan. Egaa mooraa sana keessa wanti garaagaraa jira, balfi garaagaraa jira, miila duwwaa fiigichaan deemaniitu mana fincaanii dhaqu. Fiigichaan immoo utuu hin turin daqiiqaa 1-2 caalaa mana fincaanirra hin tursanii. Isumayyuu booddee afnaan immoo quphansuudhaan utaalchisuu jira. Sagalee ol kaasanii yoo haasa'an itti dheekkamamaa gadi ba'eetu adaba mananii uffata miiccachuudhaaf, ganna dhiqachuudhaaf bishaan gahaan hin jiru. Hojjetoota fayyaatti gaafa iyyannu kophee immoo akka keetan godhame egaa silippariidhuma keetanii kalaqan gaafa godhamu guyyaa sana immoo erga laaqana nyaannee booddee haree quphansuudhaan utaalaa akka inni doormii isaatti galu godhame gaafa silipparii keenne sana jechuudha. Manni yaalaas namootuma of eeggannoon jalqabaa hin jiru. Kana wanti nu badde jechaadha. Dhiheenya yeroo gallakkifamuudhaaf qophooftan yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleeny bakka isin gallakkifamtanitti argaman sana dogoggora keessan amantanii fudhattaniittu kanaaf kana keessan deebi'u jedhanii dubbatanii turan. Dhugumatti hafuurri sun mooraa sana keessaa ni mul'ata ture hafuurri gaabbii.
dhaggeeffatoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf deebii kenname kan nama kanaaf kabiroo qophii keenya dirree dimokiraasii karoobii torban dhufu irratti qabannee dhiyaanna. Keessummaa keenya ibsa isaaniif galatoomsachaa kanarraa kanumaan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Mootummaan Ameerikaa karaa dhaabbata gargaarsa misooma addunyaa yookiin USAID jedhamuun meeshaa barnootaa daa'imman miliyoonii 2,800 ta'aniif waliin ga'uudhaaf karoorfate ammaan kana maxxansiisee raabsee jira jechuudhaan ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa irraa eegala. Ijjibaatti USAID kun keessumaa kan xiyyeeffate daa'imman sababaa hongee cimaa yookiin sahamaa Itoophiyaa mudatee ture sanaan kanneen barnoota jala gufatee ture iddootti deebisuuf yookiin gargaaruudhaaf. Haaluma kanaan egaa kitaaboleen barnootaa miliyoonii 8,200 ol ta'an aanaalee haleellaa gogiinsaa sanaan hubaman kanneen naannoowwan Amaaraa, Direedawaa, Hararii, Oromiyaa, Gaambeellaa, uummattoota kibbaa, Somaalee fi Tigraay jiranitti raabsee jira. Kitaaboleen barnootaa miliyoonii 8,200 irratti dabalataan immoo USAID peennaadhaa fi irsaasa ittiin barreessan miliyoonii 5,500 manneen barnootaa hawaasaalee hongee kanaan miidhamanitti raabsee jira. Dhaabbati gargaarsa misooma Ameerikaa USAID kaampaanii biyya keessaa mana maxxansaa Yakkaatiit jedhamuu fi kan biyya Ameerikaa biroo tokko waliin kontiraata walii mallatteesseetu daa'imman Itoophiyaa barnoota isaanii hubame kun ariitiin meeshaaleen ittiin baratan ga'een akka barnootatti deebi'an kan taasise. Ga'een ministeera barnoota federaalaa fi kan naannolees keessumaa daa'imman kun akka barnootatti deebi'an gochuu irratti olaanaa akka ture balaa hongee kanaan barattoota miliyoonatti lakkaa'aman akka barnoota isaanii itti fufan dandeessisuu isaas Leslie Reed Daayirektariin USAID damee Itoophiyaa dubbachuu isaanii ereera. USAID rakkoowwan addaan baasee beekuudhaan dursee deeggarsa barbaachisu laachuun tarsiimoo gaarii jeequmsa akkasiifaaf booda barbaachisu waan ta'eef cichee itti fufaa jedha ibsi gulaalaa kun. Sadarkaadhuma addunyaatti qorannoodhaa fi muuxannoon duraanii akka ibsutti yoo ta'e barattoonni barnoota isaanii gidduutti dhiisan hawaasa isaaniif bu'aan buusan baay'ee xiqqaadha. Akkasumas galiin mataadhuma isaaniitiif bara jireenya isaanii argatan xinnaa ta'urra darbee yeroo malee fuudhuuf heerumuu, ijoollummaadhaan hojiitti bobba'uu akkasumas namoota seeraan ala bakka adda addaatti nama ceesisaniif kan saaxilaman ta'uu mul'isa. USAID Itoophiyaa keessatti barnoota irratti deeggarsa gochuudhaan kanneen adda durummaadhaan hojjetan keessaa si'a ta'u michuuwwansaa biroo waliin ta'uudhaan daa'imman miliyoonii 15 akka tajaajila barnootaa fooyya'aa argatan gochaa jira. Kana waan ta'eef Ameerikaan Itoophiyaa waliin akkasumas michuuwwan ishee warra kaan waliin ta'uudhaan daa'imman Itoophiyaa meeshaalee barnootaa barbaachisuuf dhiyeessii gochuudhaan daa'imman kun barnoota qulqullina qabu akka argatan dandeessisuu isheetti gammachuutu itti dhaga'ama jechuudhaan ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun yaadasaa xumureera. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.